Ashama ijoollee Oromoo harka fuunee hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan kusinaa dhaqqabu. Har'aan tanaa jechuudha appichi qabadhee dhufee jiru jechuudha feesbuukuma keessan jechuudha appii feesbuukaati jechuudha. Feesbuukoo keessan jechuudha isin jalaa kan namni fayyadamaa jiru yookaan ta'e jechuudha akkaataa itti keessaa baasuu dandeessan jechuudha. Feesbuukoo keenya namaaf fayyadamuu jira jechuudha. Xooxoo maal godhaa jaamee WT.com godhaadha namni yoo fayyadamuu jiraate ilaalaa yoo ilaalte immoo akka itti keessaa baatu osoo hin himin jechuudha. Waan adda addaa feesbuuk irratti gadhiifamuu jira. Garuu immoo osoo san hin ta'in akkaataa itti keessaa baasuu dandeessu isinitti argisiisa jechuudha. Appicha kana keessa seentanii appichi isiniin jennu jechuudha. Appicha biraatti fudhatin appiin feesbuuk jechuudha. Feesbuuk keessa seennee nama nu hordofaa jiru jechuudha. Hunda isaatu keessaa loogaawut goona jechuudha. Waan sibiitti hin malee jechuudha. Nama fayyadamaa jiru illee nutti argisiisa jechuudha. Feesbuukonni keenya sanii nama fayyadamutti jiru. Amma fakkeenyaaf isinitti argisiisa. San dura garuu jechuudha warri gara chaanaala kiyyaa dhuftan jechuudha baga nagaan dhuftan haa dhufu isiniin jedha. Chaanaala kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana laayik gootanii sheer godhuu saayibban keessan biraan referentoota keessan biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jedha gara hundaanuu. Akkasuma gara feesbuukaatti seenna. Gaafii isin dhibis jechuudha achirratti gaafachuu dandeessanii jechuudha. Koomentii alatti gaafii barbaaddan gaafadhaadha isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya hundi keessanuu. Akkasuma kunuu yeroo gara appicha feesbuukaatti dhufnu akkanatti appichi feesbuukni eegalu fidee boodarra as jechuudha bakki ta'e yeroo sadee kan jiru kana jechuudha. Asirratti jechuudha irratti inni dhoyitanii jechuudha. Akkana ol harkistanii jechuudha xiqqoosaa ol harkistanii gara seetingii kan jedhu kanatti dhuftanii jechuudha ammallee. Seetingii kan jedhu kanatti dhuftanii jechuudha. Seetingii kanarratti dhoyitanii jechuudha ammallee. Seetingii kan gisee dhoyitan ammallee jechuudha seetingii isinii baasa waan ta'eef akkasuma dhuftanii ammallee kunoo seetingii kana akkuma argitan kana asirratti ammallee seetingii kanarratti dhoyitanii jechuudha. Akkanatti seetingii kan isinii fidaa jechuudha. San boodarraa maal godhuu qabnaa kan jedhu jechuudha. Kunoo gisee akkanatti nuuf fidee kana ol harkisnaa jechuudha. Akkana ol harkisnee jechuudha. Asirra ni jira jechuudha kunoo. Asirra jira jechuudha kunoo. Security and login kan jedhu kana jechuudha. Security and login kan jedhu kana irratti ni xuwina jechuudha. Security and login kana gisee kan jedhu kana gisee xuwina kunoo. Anaaf fidutti jira. Security and login irratti xuwina jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana. Asirratti kunoo all kan jedhu kana recommending kana jechuudha ni jira. Asirratti all kanarratti jechuudha. All kana seentanii jechuudha. All kan jedhu kanarratti hin xuwixanii jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana all irratti gisee xuwinni akkanatti nuuf fidaa jira jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana nuuf fidaa jechuudha. Kunoo wow. Kunoo akkanatti naaf fidee jira jechuudha. Warroota feesbuuk yeroo hundaaf jechuudha seenanii fayyadaman jechuudha naqee isinitti argisiisa jechuudha. Kanneen naqee isinitti Android AMD Yemen jedhu jechuudha. Kunis Samsung Galaxy G7 sanaa kan jedhu jechuudha. Akkuma argitan kana jechuudha nama hedduudhaatu fayyadamee naan jira. Naatutti naqee isinitti argisiisuudhaaf jecha. Kunoo kan argitan kana jongaa kana keessatti. Akkasuma jechuudha wanti kun dirqama jechuudha waan nama barbaachisaa keessaa baasuudha jechuudha. Kun immoo kan argitan kun immoo sakandii daqiiqaa 5 dura keessaa ba'ee jedha. Hunda isaatu immoo kuni keessa jira kan jedhu jechuudha. Activitiin na'uun kun immoo keessa jira jechuudha walumaa galattuu. Activitiin na'uun kun keessa jira jechuudha. Isa kana hunda keessaa baasuudhaaf maal nu feesise duuba? Kan mokkorallee agarsiisa jechuudha. Indira lookeeshinaa wajji jechuudha. Fakkeenyaaf asirra gadi dhufnee warra jechuudha fayyadamaa jiran nu wajjin asirratti keessaa baasuudhaaf ni yaalla jechuudha. Kunoo log out kan jedhu kana jechuudha. Log out of all session kan jedhu kanarratti ni dhoowinaa jechuudha. Asirratti dhoowinneeti keessaa bakka takkatti keessaa baafna jechuudha. Namoonni wajji fayyadamaa jiru hunda isaatiiyyuu jechuudha. Namoonni wajji fayyadamaa jiru hunda isaatu keessaa baafna. Kunoo akkuma argitan kana asirratti log out jedhee isiniif fida jechuudha. Log outiin kunoo kan isiniif fide kana jechuudha. Asirratti gadi xuwixanii jechuudha. Kunoo log outiin isiniif fide kana jechuudha. Asirratti log out gootanii jechuudha. Nama isin wajji fayyadamaa jiru guutuu isa keessaa hojjetan. Okay, log out goona ammaan tana.
logo ati keessaa godhutu jiraachuudha ammaan tana waan nama kan namni hundi fayyadamaa jiru jechuudha. Nu wajjin kan inni koodii keenyaati nu jalaa jechuudha. Nurratti cufan fa'aa nu jalaa seenanii kanaaf Facebook keessan logout keessaa godhuun akkanatti isinii godhan jechuudha. Gana akka namni hin seenne gochuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana asirratti naaf fidee jira jechuudha. Logout hundi keessaa godhee ana waan hin ta'in malee activity na'u kan keessa jiru bichaadha jechuudha. Kan keessa jiru bichaa naaf fidee hunda isaatu keessaa yaasee fixee kunoo akkuma argitan kana kunoo zeeroo jechuudha. Bakka deebisan guutuun zeeroo kamtu keesseera kayyee bichaatu keesseera jechuudha. Amma kan fayyadamaa jiru kana jechuudha. Isinitti argisaa jiru kana bichaa sambooda maal godhuu qabdan samboo asitti gadi buutanii jechuudha. Change password kan jedhu kana jechuudha. Kana qayyaruu qabdan jechuudha. Change godhuu qabdan password keessan maaliif akkanum isin duuba seenne godhuu qabdan jechuudha. Dirqama keessan waan isinirra jiru jechuudha. Immoo yooniif hin goone isin jalaa namni seenuu danda'a jechuudha. Ammallee itti deebi'ee sambooda gizeeniif gadi deemtan jechuudha. Asirratti dhuftan jechuudha. Bakka kanarra jechuudha. Alirratti jechuudha kan gizeenii fakkeenyaaf yookaan oomisha jaboo seenee jechuudha. Facebook irratti waa seenuu jechuudha. Namni tokko isin duuba Facebook irratti seenu akka alaarmii isin garsiisu jechuudha. Iyyee isinitti argisiisaa jechuudha. Inni kun hedduu faayidaa guddaa. Alertiin kun jechuudha waan faayidaa guddaa qaba. Yeroo namni seene sanitti isinitti argisiisaa jechuudha. Amma kunoo irra duuba deebinee ilaallaa jechuudha. Duuba irraa deebina. Duuba irraa deebinee jechuudha akka haareetti Facebook keenya seennee ilaallaa jechuudha. Maantan irraa dhoofne jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana amma Facebook keenya bifa haaraan seennaa jechuudha. Bifa haaraan gisi Facebook keenya seenne akkaataa inni itti nuuf fidu ilaallaa. Waaw amma bakka reefutti deemnaa jechuudha. Amma garasiitiin keenya deemni ilaallaa jechuudha. Waaw akka namni keessa nu wajji fayyadamaa jiruu fi akka namni wajji fayyadamaa hin jirre keessa deemni ilaallaa jechuudha. Ammaan tan egaa kunoo akkuma isiniin jedhe nam tokko jechuudha fayyadamaa hin jiru jechuudha. Ammaan tana ana malee nam tokko keessa hin jiru. Kunoo akka reefutti waan hedduu nu garsiisan jechuudha. Asirratti yeroo inni seennee isinitti argisu kana hundarratti jechuudha nu garsiisee ture jechuudha. Ammaan tana garuu wanni takka hin jiru jechuudha. Ana maal hin ta'in malee kunoo akkuma argitan kana kiyya bichaa keessa jira jechuudha. Asitti gadi buutanii paaswoordii jijjiirus qabdan jechuudha. San booda deemtanii asirratti cheek godhuu qabdan security keessan irra deebitanii jechuudha. Yommuu isin dhibe jechuudha asirratti dhuftanii jechuudha. Ol kana seentanii as keessatti waan nama hanga keessa jiru gisanii dhuftan dhoytanii ilaaltanii baruu qabdan jechuudha. Facebook keessan kana booda namni akka hin fayyadamne akkanatti godhuu dandeessanii. Abdiin irra qaba. Akkasuma viidiyoo keenya like share gochuu hin